turtii Luusifer waliinii. Achiin gara magaalaa Leegositti deebi'e. Gaafa tokko durba yookaan shamarree Niinaa jedhamtu takkaan wal arge. Isheenis intala baay'ee bareedduu turte. Garuu jireenyi ishee jireenya bishaan galaanaa keessatti hafuurota hamootaa waliin ture. Isheenis tajaajiltuu cimtuu mootittii dukkanaa yookaan xarafuu nigist kan taatee fi baay'ee nama amala sukkanneessaa qabdu turte. Kiristaanotas akka malee kan jibbituu fi haga dhumaatti isaan balleessuuf kan qophoofte turte. Niinaan jalqaba mootittii dukkanaatiin ergamtee gara kiyya akka dhufte bare. Achiin wal qabannee gara bishaan galaanaatti seenne. Achittis Luusifer waliin walgahii akka qabnu beeke. Walgahii kanarrattis qajeelfamoota asiin gadii kana Luusifer yookaan seexanni nuuf kenne. Waldaa kiristaanaatti namoota hin amanne hin tuqinaa. Warri isin balleessitan warra sirriitti amantii gooftaa isaaniitti qabaniif ordofatan qofaadha nuun jennaan. Nu keessaa tokko harka baasee maaliif warra kaanis dhiisuun barbaachise? Walumaan osoo balleessine hoo jedhee gaafate. Innis isaan hojii keenyaaf nu gargaaran. Namoonni akka bakka san hin seenneef gufuu ta'an jedhee deebise. Nama na dhaggeeffachaa jirtu qalbeeffadhu. Ati jireenya akkamii jiraachaa jirta? Jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne jiraachaa jirta taanaan namoota gara gooftaa silaa dhufuuf jiraniif seexanni gufuu godhee akkasitti fayyadamu beeki. Akkamitti yoo jette ati kiristiyaana teetee yoo cubbuu adda addaa ifaa ifatti sodaa malee hojjattuun dhaggu. Namichi silaa gara Yesuus dhufuuf jiru sun jireenya keeti kana dhaggee isaanuu nurraa womaa jirjirama hin qabanu jireenyuma nuti keessa jirru kana jiraatan maquma qofaa kiristiyaana ofiin jedhu malee jedhee gara gooftaa dhufuu dhiisa. Hubadhu immoo gooftaan nama silaa gara kiyya dhufuuf jiru dogongorsiisuurra yookaan gufuu itti ta'uurra abbichi sun dhagaan daakuu itti fe'amee gara qileetti darbatamuu wayya isa jedhee barsiise qaabadhu. Kanaafuu yeroo ittiin kennin ammumaa araara gali. Dhiiga Yesuusitiin ofii keetti qulqulleessitii jireenya akkasii keessaa bahi. Waaqa dhugaaf hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi. Isaaf sagadi. Isaaf galata dhugaa galchi. Fakkeenyummaa gaariin jireenya kiristiyaanummaa agarsiise. Namoonni Kiristoos Yesuus jireenya keetirraa haa arganuuti. Jireenyi keet kan namatti gufuu ta'u osoo hin ta'in kan namoota gara gooftaatti harkisu akka ta'uuf jabaadhu. Sagalee Waaqayyootiin kadhannaan jabaadhu guddadhu. Seexanni sababa hollaa fi kijibuu isaatiif waan gatameef jecha aarii guddoo waan qabuuf mootummaa Waaqaa jedhee waamuu hin danda'u. Bakka san qofaa jedha. Ittuma fufee warra bifa waaqeffannaa qaban garuu kan humna Waaqaa mormatan akka hin tuqne nu ajaje. Maafi jennaan isaan akka kiyya jiran jedhee nuuf deebise. Kanaafuu kan cimsinee loluu qabnu warra dhugaan gooftaa Yesuus jaalatanuuf hordofatan qofaa akka ta'ee fi yeroon bara dhumaa baay'ee gabaabbachaa akka jiru nutti himee cimsinee isaan loluun akka nurra jiru nutti hime. Hubadhaa. Mul'ata Yohannisii boqonnaa 12:12 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Isin kan samaayii keessa jirtan baga gammaddan. Maaliif jennaan himataan obboleeyyaanii diinni keessan diiyaabiloos gatameeraatii. Warra lafaaf qilee keessa jirtanuuf garuu aannee wayyoo diiyaabiloos yeroo gabaabaan akka isaaf hafe beekee mufii guddaan gara keessan baheeraa jedha. Seexanni yeroon gara ibidda bara baraa itti gatamuusaa akka dhiyaate beekee eentu badee eentu hafa jedhiisaan namoota baay'ee maloota adda addaatiin gara isaatti deebisaa jira. Kana qalbeeffachuuniif Waaqayyootti maxxanuun gooftaatti amantii dhugaatiin jiraachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Ammallee nu keessaa tokko akkas jedhee gaafate. Waaqi ilmaan namootaa fayyisuuf nama tokko samaayirraa ergeera jedhee jennaan. Seexannis rifatee aaree eenyunni jedhee gaafate. Miseensa keenya keessaa tokko Yesuus jedhee deebise. Yoo maqaan Yesuus jedhamu waamamu hamma hundumti keenyaa rifannutti seexantichi Luusifer bakka irra taa'e teessoo isaa sanirraa lafa dho'e in kufe bup jedhe. Yesuus hundumarratti gooftaadha.